Ashamaa harka fuune akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Kuni Biiftuu Miidiyaadha. Qophii keenya har'aa irratti oduu durii bareedaa hattoota lamaanii irratti qophii dinqisiisaa ta'e isiniif qopheessinee jirra. Hanga qophii keenya xumuraatti nu waliin turaa. Bara durii hattoonni lama laga keessa dhokatanii jiraachaa turan. Isaanis guyyaa guyyaa karaa irra dhaabbatanii namoota gabaa deeman irraa qodaa isaanii fi qarshii isaanii irraa saamaa jiraatu. Gaaf tokko hattoonni kun tulluu irra bahanii nama gabaatii galu utuu eeganii namicha hoolaa korbeessa adii gaanfa gara bitaan cabaa ta'e tokko finyootti hidhee harkisaa mataa isaa irratti immoo qabee dammaa kiiloo 10 ulfaatu baatee aduu cimaarraa kan ka'e gatantaraa gabaadhaa galu tokko argan. Yeroo kana hattoonni kun akkamitti akka namicha kana irraa hoolaa adii isaa fi damma isaa irraa fudhatan wal mari'atan. Achi hattuu inni tokko gaabii uffatee karaa irra ciisee yommuu namichi bira ga'u, "Obboleessoo, na dhiiftee hin darbiin, ani jaamaadha. Na fuudhii deemi" jedhee kadhate. Namichis, "Akkam godheen karaa sitti agarsiisaa? Kunoo harka tokkoon hoolaan harkisa, harka biroon immoo qabee dammaa mataa koo irratti qabadheen adeema" jedheen. Hattichis, "Maaloo ani finyoo hoolichaa siifan harkisa, ati immoo harka na qabattee adeemta" jedheen. Namtichis akkuma hattichi jedhe finyoo hoolaa itti kennee harka isaa qabatee karaa jalqaban. Utuu deemanii hattuun inni tokko laga keessa dhokatee dudduubaan dhaqee finyoo hoolaa irraa hiikkatee hoolittii fudhatee sokke. Hattuu inni jaamaa fakkaate sunis takka deemee ka'ee abbaa hoolichaatiin, "Obboleessu, finyoon natti salphate, hoolaan kee nama hin rakkistu" jedheen. Namtichis yommuu galagalee ilaalu finyoon duwwaa ta'uu isaa arge. "Hin hiikkate, reefu finyoon sitti salphate, dudduubatti deebi'een barbaadaa?" jedhee gaafate. Hattichis, "Eeyyee, reefuma natti salphate. Utuu xiqqoo ishee deebitee barbaadde hin argatta" jedheen. Abbaan hoolaas qabee dammaa mataa isaarraa buusee namicha isa jaamaatti kenne. "Asumatti na eegi. Damma kana immoo naaf qabi. Hoolittii fideen dhufa" jedhee hoolaa barbaacha duubatti deebi'e. Hattichis yeroo inni xinnoo irraa fagaatu damma isaa mataatti baattatee fiigaa laga keessa galee jalaa bade. Namtichis hoolittii barbaadee waan dhabeef damma isaa fudhatee galuuf yommuu inni deebi'u damma isaas ni dhabe. Baay'ees gadde, harka duwwaatti hafe. Gaafa inni mana ga'u gadda yeroo gaddu agartee haati warraa isaa, "Maal taate?" jettee gaafatte. Innis wanta isa irra ga'e hunda akkamitti hattoonni wal ta'anii hoolaa fi damma haati isaa isaaf kennite goyyomsanii harkaa fudhatan hunda itti hime. Isheenis, "Kun isa fuudha. Garuu homaa miti. Gaaf tokko hunduu hojii harka isaati ni argata" jettee isa jajjabeessite. Hattoonni lamaan gara gabaatti deebi'uun hoolaa fi damma namichaa goyyomsanii fudhatan. Gurguruuf walii galanii gara gabaatti deebi'anii dhaqan. Yommuu deebi'an sa'aatii waan deemeef namoonni baay'een gabaadhaa galanii namoota xiqqootu hafee ture.
Hoolaan adiin gaanfi mirgaa cabaa sunis magaalicha keessatti baay'ee wanta beekamuuf namoonni itti dacha'anii asii fi achiin hattoota lamaan gaaffiidhaan ija babbaasisan. Hoolaa kana eessaa fiddan? Gaanfi isaa maaliif cabaa ta'e? Jechuun isaan gaafatan. Hattoonnis waa'ee hoolittii homaa waan hin beekneef waan deebisan dhabanii osoo jojonja'anii poolisiin dhiyootti isaan hordofaa ture tokko itti dhiyaatee gaafa ilaalu hoolaa adii isuma magaalaatti keessatti beekamaa taate sana ta'uu ishee arge. Haadhi hoolaas ilma isheef kennaa kenniteetti yeroo jedhamu waan dhagaheef battaluma sana hattoota ta'uu isaanii baree lamaanuma isaanii hidhaatti galche. Poolisichis konkolaataa isaatiin hoolaa fi damma sana qabatee gara mana namichaatti adeeme. Poolisiinis gaafa mana namichaa sooqu namichi argee, maaltu natti dhufe immoo gadda koo irratti gadda kan biroo naaf dabaluuf laata jedhee hedduu rifate. Poolisichis ol seenee hoolaa fi damma namichaa deebisee kenneef. Namichis gammachuudhaan akkas jedhe, yaa Waaqayyo, hoolaa fi damma karaa dheeraa kana baachuu irraa na baraarte jedhee gammachuudhaan poolisicha galateeffatee qodaa isaa fudhate. Hanga sagantaa keenya xumuraatti waan nu waliin turtaniif guddaa galatoomaa. Yaada qabdan komentii irratti nu barreessuu dandeessu. Chaanaalii kana subscribe gochuu hin irraanfatinaa. Galatoomaa.